walitti deebineera odeeffannoo argamaatiin taphoonni Champions League Awurooppaa marsaa xumuraa 8ffaa har'a taphatamaa kilaboonni 36 har'a halkan waliin morkatu halkan tokkotti har'a jechuudha. Taphoonni 18 magaalota Awurooppaa garaa keessatti kan taphatamu ni ta'a. Taphoonni hundinuu halkan sa'aatii 5 irratti kan eegalu ni ta'a. Ajax, Olympiacos, Arsenal, Kaariyat Almaati, Pafos, Slavia Praha, Athletic Club, Sporting Lisbon, PSG, Newcastle United, Atletico Madrid, Bodo Glimt, PSV Eindhoven, Bayern Munich, Barcelona, Copenhagen, Bayer Leverkusen, Villarreal, Union Saint-Gilloise, Atalanta, Benfica, Real Madrid, Club Brugge, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund, Inter Milan, akkasumas ammoo Eintracht Frankfurt, Tottenham, Liverpool, Karabag, Manchester City, Galatasaray, Monaco, Juventus, taphachiimaatiin ammoo Stadium Diego Armando Maradona, Napoli fi Chelsea murkii taasisan taphachiimaa har'a taphoota 18 taphataman keessaa taphni kun tapha eegamuudha. Kilaboota 36 Champions League Awurooppaatiin bifa liigiitiin waliin hirmaachaatti kan jiranu. Kana keessaa kilaboonni sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaan xumuran kallattiidhaan marsaa taanuuf darbuu isaanii kan mirkaneeffatan ta'a. Kilaboonni sadarkaa 9ffaa hanga 24ffaan golabanamu tapha dabalataa lama taphachuudhaaf ni dirqamu. Kilaboonni kunneen dhaqaa galaan waliin morkachuudhaan qabxii waliigalaatiin kilaboonni 8 marsaa mo'atanii darbu. Kilaboota 16 hirmaachisuuf kan darban ta'a. Kilaboonni sadarkaa 25ffaa hanga sadarkaa xumuraa 36ffaan xumuran ammoo dorgommii Champions League Awurooppaatiin ala ta'uu isaanii kan mirkaneeffatan ta'a. Hanga ammaa kilaba lama qofa marsaa taanuuf darbuu kan mirkaneeffate Arsenal fi Bayern Munich qofatu marsaa mo'atanii darbuu kallattiidhaan ga'uu isaanii kan isaan mirkaneeffatanii. har'a kilaboonni 6 kallattiidhaan darban adda ba'uudhaan kan beekaman ta'a. Arsenal sadarkaa tokkoffaan yookiin lammaffaan xumuruusaa mirkaneeffateera. Isa qofatu taphoota Champions League Awurooppaa 7 taphatee walitti aansee kan injifatee sadarkaa tokkoffaan darbuudhaaf Arsenal tapha har'a qabxii tokko qofa kan barbaadu murkii har'a Arsenal Kaariyat Almaati waliin taphatuun salphumatti injifataaf kan eegamu. Kaariyat Almaati sadarkaa xumuraa 36 irratti kan argamu. hanga amma Champions League Awurooppaatiin taphoota 7 taphateen injifannee 6 mo'atame tokko qixa bahuudhaan qabxii tokkoon sadarkaa xumuraa 36 irratti kan argamu. Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle United, Chelsea har'a injifannaan sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaa keessa seenuudhaan kallattiidhaan marsaa mo'atanii darbuu kan mirkaneeffatan ta'a. Kilaboonni kunneen morkattoota isaanii kan injifatan yoo ta'e ammas kilaboonni kunneen sadarkaa tokkoffaa hanga 8ffaa keessatti kan isaan argamanu. har'a injifachuun qofti kilaboonni kunneen tapha dabalataa Champions League Awurooppaatiin lama kan taphanne kan isaan gargaaruudha. yoo injifatan qofa tapha dabalataa kan isaan akkan taphanne kan isaan gargaaru. Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus, Borussia Dortmund kilaboonni kunneen kallattiidhaan darbuudhaaf har'a ofii morkattoota isaanii injifatanii qabxii kilaboota biroo eeguudhaaf kan isaan dirqaman ta'a. Kilaboonni sadarkaa 3ffaa hanga 8ffaa irra jiran ammoo har'a kan injifatan taanaan Barcelona, Inter Milan akkasumas Manchester City faa tapha dabalataa Champions League Awurooppaatiin lama taphachuudhaaf kan dirqaman ta'a. Barcelonaan qabxii 13 walitti qabachuudhaan sadarkaa 9ffaa irratti kan argamu. Manchester City ammoo qabxii 13 11ffaa irratti argamuudhaan Etihaditti Galatasaray kan simatu ni ta'a. murkii har'aatiin taphoota har'aa 18 taphataman keessaa kan Napoli fi Chelsea tapha eegamuudha. OBN dirree shaampiyoonataatiin tapha kana kallattiidhaan kan isin biraan ga'u ni ta'a. Stadium Diego Armando Maradonaatti kilaboonni kunneen qabxii murteessaa sadii argachuudhaaf kan waliin morkatan ni ta'a. Kilabiin Itilii Naapoliin qabxii 3 argachuu baannaan dorgommicha keessaa ba'uusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. qabxii 8tiin sadarkaa 25ffaa irratti kan argamu. sadarkaan kun ammoo marsaa taanuuf isan dabarsuu Naapoliin Antonio Conteetiin leenji'aati kan jiru. Leenjisaa
duraanii Chelsea akka ta'an ni beekama. Antonio Conte Chelsea yeroo xumuraatii fi leenjisaa kanaan durfama. Waancaa Premier League England shaampiyoon erga ta'e booda waancaa liigicha argachuu hin dandeenye. Conteen har'a faallaa Chelsea ta'uudhaan kan morkatanidha. Chelsea leenjisuu kootti nan boona jechuudhaan taphichaan dura yaada kennaniiru. Antonio Conte anaafis Napoli keessatti akka Chelsea taphataa dargaggeessa tokkoo fi paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 taphataa osoo naaf mallatteessifatan naaf bitanii natti tole jechuudhaan Antonio Conte kan isaan dubbatanii. Chelsea Moises Caicedo akkasumas immoo Enzo Fernandez tokkoon isaaniitii fi paawundii miliyoona 100 ol akka baaseef kan himan Antonio Conte Itilii keessatti kilabiin akkana godhu hin jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Tarii hoggansi kan Napoli akka Chelsea maallaqa olaanaa baasuudhaan taphattoota ciccimoo dargaggeeyyii sunaaf mallatteesse nan gammada jechuudhaan Antonio Conte kan isaan dubbatanii. Napoliin taphattoota Romelu Lukaku, Rasmus Hojlund, Scott McTominay fa'aa garee of keessaa qabudha. Taphattoonni kunneen Premier League England keessatti ga'umsa beessa taphattoota mul'isaa turanii. Lukakuun kana dura Chelseadhaaf taphachuun isaa ni beekama. Har'a kilaba isaa durii Chelsea faallaa ta'uudhaan gara dirree kan seenuun taphataan duraanii Manchester City Kevin De Bruyne ammoo sababa miidhamaatiin Napoli tajaajilaatiin jiru. Dhiheenya kana morkii Manchester City fi Galatasaray ammoo taphattoonni duraanii kan Manchester City Ilkay Gundogan fi Leroy Sané ga'umsi City waliin taasisan ni eegama. Taphattoonni kunneen Manchester City waliin waancaa Premier League England shaampiyoonii ta'uun isaanii ni beekama. Akkasumas immoo Ilkay Gundogan waancaa Champions League dabalatee waancaa Premier League England Manchester City waliin taphataa milkeeffatee Galatasaray dhiyeenya riikardii gaarii Manchester City irratti kilaba qabudha. Taphoota afur as dhiyeenya waliin taphataniin Galatasaray Manchester City'dhaan hin mo'atamne. Cityn torbee darbee Champions League Awurooppaatiin osoo hin eegamiin kilaba Norway Bodo Glimtiin goolii 3-1 mo'atameeti kan ture. Sanbata darbee garuu Premier League Englandin Wolves injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e. Taphni kun tapha murteessaa Manchester City fakkaate. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan kan isaan dubbatan. Odeeffannoo jijjiirraa taphattoota yoon darbu Aston Villaan taphataa duraanii Chelsea Tammy Abraham mallatteessifachuu ifoomseera. Taphataan umurii 28 Abraham waggaa 4 fi walakkaadhaan Aston Villaatti kan makame waggaa 5 booda gara Premier League Englanditti deebi'eera. Tammy Abraham bara 2021 Chelsea gadhiisuudhaan Roomaadhaaf mallatteesseetti kan ture. Besiktash ergisaadhaan Roomaarraa mallatteessifachuudhaan wixata darbe ammoo paawundii miliyoona 11 jijjiirraa dhaabbiidhaan mallatteessifateetti kan ture. Kaleessa garuu paawundii miliyoona 7.25 irraa buufachuudhaan paawundii miliyoona 18.25 Aston Villaatti kan gurgure. Taphataan sarara gidduu kan Aston Villa Yasin Ozan qaama jijjiirraa kana ta'uudhaan Besiktashitti kan inni makame. Aston Villaan sababa miidhamaatiin taphattoota sarara gidduu Bubakar Kamara akkasumas immoo John Magin dhabuun isaa ni beekama. Taphattoota kanneen bakka buusuudhaaf ammoo Douglas Luiz irra deebii mallatteessifachuudhaaf akka ta'e miidiyaaleen gabaasaatii jiru. Luiz waggaa fi akkasumas ji'a booda gara Villa Parkitti deebi'uudhaaf akka ta'e kan gabaafame. Lammiin Brazil Douglas Luiz ergisaadhaan Juventus irraa kilaba Premier League England keessa morkachaa jiru. Nottingham Forest keessatti kan argamu ta'us garuu taphoota 5 qofa kilaba kana kan tajaajile. Aston Villa bara 2024 paawundii miliyoona 43 Juventusitti gurgureetti kan ture. Odeeffannoo biraatti darbu Cole Palmer jijjiirraa gana dhufuutiin Chelsea gadhiisuu akka malu zesan kan gabaasee London keessatti taphataan kun tasgabbii dhabeera kan jedhame. Kanaaf jecha kilabicha gadhiisuudhaaf akka ta'e gabaafamaatti kan jiru. Gara magaalaa Manchester deebi'uu akka maludha kan gabaafame. Akaadaamii Manchester City'dha taphataa argame. Cityf osoo hin taane garuu Manchester United fi taphachuudhaaf fedhii akka qabu kan gabaafame. Manchester Unitedis bakka Bruno Fernandes Cole Palmer buusuu akka barbaadu gabaafamaatti kan jiru. Bruno Fernandes umriin isaa 31 irratti argamu. Cole Palmer ammoo 29 irratti kan argamu. Palmer Chelsea gadhiisuudhaaf fedhii qabaatus kilabichi The Blues taphataa murteessaa kilabichaa kana salphumatti dabarsee kennaa kan jedhu gaaffiidha. Chelsea keessatti taphataa murteessaa kilabichaa akka ta'e ni beekama. Cole Palmer as dhiheenya leenjisaan Chelsea Liam Rosenior yaada kennanii Palmer Chelsea keessatti gammadaadha kilabicha gadhiisu jechuudhaan dubbataniiti kan
turanii Kool Paalmer taphoota lama darbeen sababa miidhamaatiin Cheelsiidhaaf osoo hin taphatiin hafeeti kan ture. Tapha har'a Cheelsiin Naapoolii waliin dirree finaalaa gara Itilii imaluudhaan morkatuun garicha waliin gara isaa akka imalee fi shaakala akka hojjete kan gabaafamee Cheelsiidhaaf taphachuudhaafis qophii akka ta'e gaafameera. Taphataan Manchester City Oscar Bobamoo kilabicha gadhiisuudhaaf akka ta'e BBC Sport kan gabaasee Fulham taphataa kana mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaate kan gabaafame. Taphataan kun Manchester City keessatti kana duras carraa taphaa argachaatiin turre. Dhiyeenya kana immoo Manchester Cityin jijjiirraa amajjiitiin Antoine Semenyo mallatteessifachuunsaa taphataan kun kilabicha akka gadhiisuu fi sababa akka ta'uudha gaafamaatti kan jiru. Pirezidaantiin Baarseloonaa Juan Laporta ammoo haalli jijjiirraa taphattoota sirrii miti jechuudhaan kan isaan qeeqanii PSG'n taphataa umurii 18 Baarseloonaa Duroo Fernandes mallatteessifachuun isaa ni beekama. Kanaan wal qabatee pirezidaantiin Baarseloonaa Juan Laportaan gammadaa kan taane kan isaan dubbatanii akka gabaasa miidiyaa Ispeenitti gatiin taphataa kanaaf Baarseloonaa dursee baaseetii ture yuuroo miliyoona 6 kan ture. Ta'us PSG'n yuuroo miliyoona 8.2 taphataa kana kan inni mallatteessifatee taphataa sarara gidduu kan Baarseloonaa Duroo Fernandes waliigaltee Baarseloonaa waliin qabu bara 2000 ni dheeressaaf eegamus waliigaltee hanga 2030tti PSG'dhaaf kan inni mallatteessee odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Patrick Dorguun sababa miidhamaatiin hanga torbee 10 dirreedha akka fagaatu miidiyaaleen kan isaan gabaasanii miidhama maashaa isa mudachuudha kan gabaafame. Dhiyeenya kana ga'umsa baay'isa mul'isaati kan jiru. Manchester City fi Arsenal irratti goolii walitti taansee galcheeti kan ture. Amma sababa miidhamaatiin taphoonni Premier League England 8 jala darbu akka maluudha kan gabaafame. Odeeffannoo biyya keessaatiin yoo eegalu nageenya Arsii Premier League Itoophiyaatiin gara injifannootti kaleessa deebi'eera. Kitaaba liigichaan kan adeeffatee kilabiin kubbaa miilaa Shaggar kaleessas qixa kan ba'e Reedawaan kaleessas goolii osoo hin galchiin dirreedha kan ba'e dursaa liigichaa. Bunni Sidaamaa immoo mo'atameera. CB Premier League Itoophiyaa torbee 17ffaa kaleessa xumura argateen istaadiyeemii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti nageenya Arsii fi Buna Sidaamaa morkiin walitti fidee injifannoo nageenya Arsii goolii 1-0dhaan taphni kun kan xumurame sa'aatiin Indilee daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasii 4ffaarratti Daawit Tafarraa Guutaa rukuttaa peenaaltiidhaan goolii galcheen nageenya Arsii qabxii murteessaa 3 liigichaan argachuudhaan sadarkaa kan fooyyeffatee nageelleen istaadiyeemii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti injifannoo jalqabaa kaleessa kan galmeessee tapha kaleessaatiin dura kilabichi taphoota lama taphateen injifachuu dandeenya kan ture. Hawaasadhaan goolii 2-0dhaan yoo mo'atamu Walaayittaa Dichaa waliin tokko qixa bahuudhaan qabxii qooddateeti kan ture. Kaleessa garuu dursaa liigichaa Buna Sidaamaa liigichaan kilaba shaampiyoonummaadhaaf morkachaa jiru 1-0dhaan kan injifatee tapha kaleessaatiinis taphataan sarara fuulduraa kan nageenya Arsii Kabbee Buzunaa ga'umsa gaariidha dirree keessatti kan mul'isee keessattuu boqonnaa deebii taphataan kun garaagarummaa uumuudhaaf dirree keessatti sochii gaarii mul'isaati kan ture. Taphattoota sarartisaa kan Buna Sidaamaa yaaddoo keessa galchuudhaan tokkoon gowwoomsee bira darbuudhaan ofii kubbaa gargootti yaaluudhaan akkasumas immoo taphattoota sarara fuulduraa kan nageenya Arsiidhaaf kubbaa mijeessaati kan ture. Boodarraa daqiiqaa xumuraatti balleessaa irratti raawwatameen nageelleen Arsii jechuudha peenaalitii kan argatanii sa'aatiin daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasee lammaffaatti taphataan sarara gidduu kan Buna Sidaamaa Yoosef Yohaannis sarara peenaalitii keessatti Kabbee Buzunaa irratti balleessaa raawwateen abbaan murtee taphichaa nageenya Arsiidhaaf rukuttaa peenaalitii kan kennanii rukuttaa peenaalitii kana Daawit Tafarraa kilaba isaa durii irratti galchuudhaan nageenya Arsiin 1-0dhaan tapha kana kan injifatee boqonnaa dura Bunni Sidaamaa olaantummaa fudhateeti kan ture. Keessattuu sarara gidduu to'achuudhaan kubbaa gara gooliitti yaaluudhaan fooyyadha kan isaan turanii. Boqonnaa deebii garuu leenjisaan nageenya Arsii Tulluu Dastaa taphattoota erga jijjiiranii booda olaantummaa isaanii kan deebisanii fudhatanii. Zarubaabel taphataan sarara gidduu kun erga
gara dirreetti seenee booda Nageellee Arsiin sarara gidduu akkasumas immoo gara fuulduraa deemee deddeebiidhaan kubbaa gara goolitti yaaluudhaan dhiibbaa uumee taphachaati kan ture daqiiqaa 74 irratti Gabra Masqal Dubbaalam gooliigaa kan 1-0dhaan injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e daqiiqaa 79 irratti Tasfaayee Taamiraat goolii injifannoo kan baankii galcheera kilabichis gara injifannootti kan deebi'e taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa lama darbe walitti aansee mo'atameeti kan ture sadarkaa isaas fooyyeffateera. Batsaloota Lolsagadiin kan leenji'u baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 20 sadarkaa 11 irratti kan argamu qabxii kaleessaa soon dabalatiin sadarkaa 15 irra kan ture amma garuu qabxii 3 waan argateef sadarkaa 4 kan fooyyeffate kaleessuma staadeemii Finfinneetti Shaggarii fi Direedawaan murkii taasisaniin goolii malee adda kan isaan baanii Shaggar taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan kaleessaa waliin 5 darbee walitti aansee qixa kan ba'e as dhiyoomu taphoota 9 darban injifachuun dandeenya 4 mo'atamee 5 qixa kan ba'e taphoota 9 kanneeniin qabxii 27 walitti qabachuu qabu keessaa 5 qofa walitti qabachuudhaan ga'umsa gadaanaatiin imalaatti kan jiru hanqina goolii galchuu kilaba qabudha. Taphoota 9 darbeen goolii 4 qofa kilaboota irratti kan galchee taphoota 4 darbeen ammoo goolii 1 qofa kilabichi kan galchee Antana Tafarraafa gareen kilabiin of keessaa qabu kun Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin goolii galchuudhaaf kilaba rakkatee qabxii 17 sadarkaa 16 irratti kilabichi kan argamu yaaddoo sadarkaa gadi keessatti argama. Kilabiin kubbaa miilaa Shaggar Direedawaan kan kaleessaa waliin taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa 6 darban walitti aansee goolii osoo hin galchiin dirreedhaa kan ba'e 4 goolii malee kilaboota waliin adda yoo ba'u lamaan ammoo kan inni mo'atame qabxii 20 12 irratti argama. Direedawaan walitti dhufee kubbaa carraa goolii argatee ture sibiila goolii kan jalaa deebisee xumuratti garuu Nageellee Arsiin sababa kabbee buzunaatiin qabxii murteessaa 3 kan milkeeffatee qabxii 29 gaachuudhaan sadarkaa isaa gara 4ffaatti kan fooyyeffatee garaagarummaa gooliitiin kilaboota sadarkaa lammaffaa fi sadaffaarra jiran Hawaasaa fi Machaaleen kan inni caalamu kilaboota kanneen qixan qabxii 29 walitti qabachuudhaan garaagarummaa gooliitiin afraffaarratti kan argamu Bunni Sidaamaa qabxii 33 Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana dursaati kan jiru kana 1-0dhaan injifachuudhaan gara injifannootti kan deebi'e daqiiqaa 79 irratti Tasfaayee Taamiraat goolii injifannoo kan baankii galcheera kilabichis gara injifannootti kan deebi'e taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa lama darbe walitti aansee mo'atameeti kan ture sadarkaa isaas fooyyeffateera. Batsaloota Lolsagadiin kan leenji'u baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 20 sadarkaa 11 irratti kan argamu qabxii kaleessaa soon dabalatiin sadarkaa 15 irra kan ture amma garuu qabxii 3 waan argateef sadarkaa 4 kan fooyyeffate kaleessuma staadeemii Finfinneetti Shaggarii fi Direedawaan murkii taasisaniin goolii malee adda kan isaan baanii Shaggar taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan kaleessaa waliin 5 darbee walitti aansee qixa kan ba'e as dhiyoomu taphoota 9 darban injifachuun dandeenya 4 mo'atamee 5 qixa kan ba'e taphoota 9 kanneeniin qabxii 27 walitti qabachuu qabu keessaa 5 qofa walitti qabachuudhaan ga'umsa gadaanaatiin imalaatti kan jiru hanqina goolii galchuu kilaba qabudha. Taphoota 9 darbeen goolii 4 qofa kilaboota irratti kan galchee taphoota 4 darbeen ammoo goolii 1 qofa kilabichi kan galchee Antana Tafarraafa gareen kilabiin of keessaa qabu kun Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin goolii galchuudhaaf kilaba rakkatee qabxii 17 sadarkaa 16 irratti kilabichi kan argamu yaaddoo sadarkaa gadi keessatti argama. Kilabiin kubbaa miilaa Shaggar Direedawaan kan kaleessaa waliin taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa 6 darban walitti aansee goolii osoo hin galchiin dirreedhaa kan ba'e 4 goolii malee kilaboota waliin adda yoo ba'u lamaan ammoo kan inni mo'atame qabxii 20 12 irratti argama. Direedawaan liigicha Bunni Sidaamaa qabxii 33 yoo dursu goolii hedduu galchuudhaan Abeel Yaaloo kan Qiddus Giyoorgis akkasumas ammoo kan taphataan sarara fuulduraa baankii daldala Itoophiyaa Addis Gidee goolii qixa 8 galchuudhaan dursaati kan isaan jiran.